Deebiin nagaa siin gaafadha. Nagaan isiniif baay'atu maatii miidiyaa barnootaa lama jirtanitti nagaa hidhamina kun tuutoriyaalii koorsii moraal citizenship education irratti afaan oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Paartii tuurra keenya irra chapter 3 jechuudha. Asirratti immoo subtopikiiwwan moral intuitions and critical reasoning jedhu ilaalla. Three forms of critical reasoning ilaalla. Reasoning by analogy, deductive fi inductive reasoning jechuudha. Achiin ammoo gara dhumaarra testing moral argumentii ilaalla jechuudha. Karaa sadiin test gochuun dandeenya. Goodwill, consistency fi factual accuracy. Gara dhumaarra ammoo fairness and justice approach, common good approach laalleetu right approach ilaalle xumurraa jechuudha paartii kana ammoo. Ammas amma dhumaatti akkana faana taatan isinaaf feeraa kallattumaan tuutoriyaalii keenya har'aa eegalla jechuudha. Egaan intuitionii maal akka ta'e gaafa introduction to logic ilaallu, philosophy ilaallu haasofnee ture. Intuition jechuun karaa ittiin beekumsa argannu, karaa tokkoon beekumsa karaa ittiin argannu ta'uu hin danda'a. Intuitionii akkasumatti hin jiraamani beekumsi sammuu keenya keessatti uumamumaan jiru tokko hin jiru. Fakkeenyaaf waan akka seeksii, waan akka nyaachuu fa'aa maal kun amma kun beekumsuma akkasumatti sammuu kan jirudha. Intuition. Moral intuition jechuun egaa morality gaafa gamaggamnu amma the study of ethics involves reasoning about our feelings. Study yookaan immoo qo'annaan ethics maal hammata yookaan maal of keessaa qaba gaafa jennu feelingii keenya maal gochuudha. Reasoning about our feeling. Feelingiin keessa keenya jiru wayii jira. Uumamaan jechuudha. Intuition kan jennuuni. Isaan sana reasoning gochuudha. Yookaan immoo itti yaaduudha jechuudha. Keessuma keenya jiraateef qofatu hin taane wanti sun karaa ethical ta'een maal gochuudha. Critically maal gochuudha. Yaaduudha. Yookaan xiinxaluudha jechuudha. Sababeessu. In other words, involves making a sense of and rationalizing our intuition about what is right or good. Amma intuitioniin tokko jira la sammuu keenya keessa kun sirrii miti. Kun immoo sirriidha kan nuun jedhu jechuudha. Garuu critically immoo itti yaaduu of keessaa qabataa jechuudha. Of keessatti qabataa jechuudha study of ethics. Waanuma sammuun keenya nuun jedheef qofatu hin taane maaliif fakkeenyaaf namoonni baay'ee yeroo baay'ee almost all people to greater or lesser extent are capable of experiencing feelings of empathy jechuun namaaf gadduu ni jira. Namaaf gadduu, namaaf garaa laafu, namaaf gaddu qabu namoonni baay'ee walaa caalu malee sadarkaan isaa namoonni tokko baay'ee namaaf gaddu, tokko xiqqoo qofa namaaf gaddu. Empathy nagaa amma akka intuitioniitti keessa keenya jira jechuudha. Empathy yookaan immoo namaaf gadduun kan jennu kun jechuudha. Empathy therefore give us what namichi jedhamu refers to our moral sentiment jedhani. Trait namichi jedhamu. The integration of this moral sentiment and the principle ta'ee gaafa ibsu maal jedhani our conscience jedhani. Conscience jechuun integration jechuun baay'ee moral intuition fi critical reasoning gaafa walitti finnu jechuudha. Moral intuition keessa keenya jira, isa sana critically gaafa itti yaadu. Fakkeenyaaf namaaf gadduun akka intuitioniitti keessa keenya jira yoo ta'e maaliif nama akkamiif gadda, yeroo akkamiitan nama sanaa gadda jennee critically itti yaadne. Kana isaan kana immoo integrate godhee walitti finnu maal argannaa jechuudha. Sammuun keenya conscience waan jennuun jira jechuudha. Conscience jechuun sammuu keenya yookaan maal jenna hilliina yookaan qorqalbii jenna. Hilliina yookaan qorqalbii our moral conscience argamaa jechuudha gaaf kana walitti finnu. Yookaan immoo then is based on emotioniin hin jira but should also be supported by reason. Emotioniin yookaan intuitioniin qofti gahaamini reasoniidhaan sababaan deeggaramuu qaba jechuudha. Supported by reason sababaan deeggaramuudha qabaata emotioniin sun. Gaaf sana walitti dhufe conscienceetu uumamaa jedha. Trait gaafa ibsu jechuudha. Rationalization jechuun egaa akkuma isin jedhe itti yaaduudha, xiinxaluudha, critically yaaduudha jechuudha waan tokko. Studying ethics then involves attempting to find valid reasons for the moral argument that we make.
amma gaa moral argumentii sun keenya suni maal tokko qabachudha valid reasoned ta'uudha qabaata. Na studying ethics maal of keessaa qabata jechuudha yookaan maal attempt godha moral argumentii uumuu sanaaf sababa valid ta'e sababa sirrii barbaada jechuudha ethics sababa sirrii sababa immoo valid reasoning. Most people already have general idea akkuma isin jedhe yaada walii galaa hin qabaatu namoonni baay'een filoosofaroonni maal jedhu isaa kanaani intuition jedhuun or presumption tilmaama akka jechuuti hin qabaatu namoonni baay'een sammuma isaanii keessa waatu jira jechuudha about what they think is right waan itti yaadan sun sirriidha moo sirrii miti wrongidha kan ittiin jedhu wayi yaada walii galaa yookaan beekumsa akkasi general maal jedhama general idea wayi qabaatu namoonni jechuudha. Philosopheronni kasa kanaan intuition jedhuni but philosophical approach to ethics requires people to think critically. Kanaaf philosophical approach namoo namoonni yaaduma walii galaa akkasumatti qabaachuu ofti gahamini maal gochuu qabaatu critically yaaduu qabaatu think critically gaffa geessan yaaduu qabaatu waa'ee moral ideas ana jechuudha yaada qabatanii hoolli godhanii jiran sana to support or refute those ideas with convincing argument. Kan yaadota amansiisan qabaachuu qabaatu malee akkasumatti sammuumti isaanii waan jedheef qofa qabatanii deemuun qabaatan jechuudha. Reason out gochuudha qabaatu. In moral philosophy an argument is not simply about our belief or opinion. Philosophy moralii keessatti gaa argumentiin maalidha? Waanuma amanne yookaan waanuma yaadne tokko qabannee deemuu miti. It is about the reason and underlying those beliefs or opinion. Kanaaf yaada qabnu sana maal gochuudha sababeessuu danda'uudha qabaannaa jechuudha. This means that the real value of discussing and debating ethical question is not to win the argument. Argumentii mo'achuuf utuu hin taane yookaan immoo qabxii galmeessuuf utuu hin taane maal gochuudha qabxii sana yookaan argumentii sana sababeessuu reason out gochuu rationalization jennaan kaayisa kanana rationalization jennaan. Kana gaditti immoo kan laallu types of reasoning bazoo akka loojikiitiin walitti sinjalaa hin buuneef waa'ee inductive fi deductive keessuma gaafa haasofnu sinjalaa walitti bu'uun qabu addadha isarraa kun jechuudha. Types of reasoning gaaf laallu sadiitu jira sadiyaan isaanii ilaalla tokko reasoning by analogy dha. Inni kun konseptii loojikii sanaan wal fakkaataadha inni kun garuu deductive fi inductive garuu addadha jechuudha. Isa kan loojikii irratti ilaalle wajjin isa gara gadiitti ilaaltan high schoolitti deductive fi inductive maal irratti baranne civics irratti I think wanda goggoruudha baadhe maachuudha reasoning by analogy jechuun egaa akkuma beeknu explains one thing by comparing it to something else that is similar jechuudha waan isa fakkaatu wajjin wal dorgomsiisuudhaan waan tokko ibsu explain gochuudha reasoning by analogy kan jennu similarity dha malee same miti. Same jechuun exactly waan yoo wal fakkaateedha. Similarity garuu adda addummaa xiqqoo qabaachuu danda'u still they also different argitanii same miti similarity wanta ittiin adda ta'an jira garuu wanti wal isaan fakkeessu baay'een jira jechuudha wantoota sana lamaan walii wajjin wal dorgomsiisu waan wal fakkaatan wayii lama wal exactly wal fakkaachuu baatan waan itti wal fakkaatan wayii qabaatan wal dorgomsiisu jechuudha. In a good analogy kan jedhamu gaa analogy akkamiiti yookaan wal fakkoommii jechuudha. Analogy jechuun baay'ee wal fakkoommii akkamiidha wal fakkoommii gaariidha kan jennu the similarity outweighs the dissimilarity and is clarifying jechuudha. Wal fakkoom wanti wal isaa fakkeessu baay'ee yoo ta'e wantoota sana lamaan yookaan wanti wal isaan fakkeessu yoo outweigh godhe jechuunis yoo kiiloo kaasa ta'e miijana kaasa ta'e wanti wal isaan fakkeessu good analogy jennaan wal fakkoommii gaarii jennaan. For instance animals are like and unlike humans miti namoon unlike humans as humans are also animals. Me namaa fi bineelda biraa wal dorgomsiisa wanti wal isaan fakkeessu hin jira wanti wal isaan hin fakkeessines immoo hin jira. Amagaa if the similarity is sufficiently strong to support the argument that we should
ascribe the right to non-human animals as we do to humans. Amma fakkeenyaaf mirgoonni namaaf apply goonu hin jira right yookaan mirgoonni nama qofaaf namaaf apply goonu hin jira. Fakkeenya mirga yaada ofii ibsachuu fakkeenyaaf kun mirga namaati. Kanaaf namni animaalidha. Bineeldi biraas animaalidha. Namaaf bineeldi biraa waan itti wal fakkaatu qaba. Kanaaf akkuma nama bineeldonni biraas fakkeenyaaf saani yookaan hoolaan mirga yaada bilisaan ibsachuu qabdi gaafa jenne amma hin ta'u jechuudha. Hin ta'u. Kana outweigh gochuu qaba wal fakkoominsa wanti wal isaan fakkeessu sun jechuudha. Good analogy jedhamudha. Karaa biraan type of reasoning inni lammaffaan deductive reasoning dha. Deductive reasoning ni akkuma siniin jedhe sadarkaa high schoolitti akkuma barattan applies to situation jechuudha. General principle tokko situationiidhaaf apply gochuudha. Baddaarraa gadi jechuudha. Baddaarraa gadi. For instance, if every person has human rights, namni hunduu mirga namummaa qaba yoo ta'e, and you are a person, ati nama yoo taate, then you have human right like every person. Ati akkuma nama kamuu mirga namummaa qabda. Gaaf jennu deductive reasoning dha jechuudha kun. Kana jechuun maadha baddaa gara gadiitti yookaan from general to principle to general to specific jechuudha. Deductive reasoning kan jennu. Ammas keessatti every person in general term mutu at you are a person kan jennu namoo specific dha. Kanaaf from general to specific gaaf ta'udha jechuudha. Deductive reasoning kan jennu. Type of reasoning inni sadaffaan inductive reasoning dha. Inductive reasoning immoo kan inni involve godhu providing evidence to support hypothesis jechuudha. Kun immoo from specific to generally gaaf deemnu jechuudha. Reasoning keenya keessatti yookaan sababeessuu keenya keessatti gadi gara oliitti gubbaa gara gadi yoo ta'e deductive reasoning ta'a. Jalaa immoo gara oliitti gaaf ta'e inductive reasoning jennaan jechuudha. The greater the evidence for a hypothesis, the more we may rely on it. Evidence baay'ee gaaf dhiyeessinu hypothesis keenya amanaa deemna yookaan immoo wanti nu yaasaa jirru sun amansiisaa ta'aa deema jechuudha. Ragaa baay'ee akkuma dhiyeessaa deemnu. The fact that there is mounting evidence that the burning of fossil fuels having detrimental effect on global climate, for example, is due to substantiate the argument that we have a moral duty to reduce carbon emission minire jaragara olitti jechuudha. Fosilii maal kana gubuuni maal fiduu danda'a? Carbon emission waan baay'isuu yookaan immoo kaarboonii qilleensa keessatti gadhiifamu waan baay'isuu fi argumentiin keenya jalaa gara olii deemaa jira jechuudha. Dhumarra kan miidhamu addunyaa waan ta'eef jechuudha. Konseptii guddaatu dubarraan dhufaaraa waan ta'eef. Itaansee immoo ethics and the religious phase ilaalama. Ethics and the religious phase. Ethicsiin fi religious phasein yerootti tokko ta'an yoo bakki itti wal gahan jiru bakki immoo adda ta'an jiru. Namoonni tokko walitti hidhama wayituu hin qabani etiksii fi religious phase yookaan amantaan jedhu tokko immoo nu barbaachisa. Religious phasein etiksii gaabbarannu iddootti nu barbaachisu qaban kan jedhan jiru jechuudha filoosofaroonni akka kanatti. There is another important argument that people use then when making ethical argument religious phase kan jennu jechuudha. Namoonni immoo argumentii yookaan argumentii kaalii ta'e immoo make godhan yookaan yommuu dhiyeessanii wanti isaan fayyadaman keessaa tokko religious phase dha. For many people morality and religious phase go hand in hand. Namoota baay'eedhaaf akkuma isin jedhe morality fi religious phase yookaan amantaan waliin deema. Namoonni jedhan jiru jechuudha. Rather than they relying on rational argument. Some people view action as being right or wrong in terms of whether they are commanded by God. Namoonni tokko rational argument jechuun argumentii yookaan immoo sababa irratti kan hundaa'e utuu hin taane waanuma Waaqayyo qofti ajaje yookaan abboome jedhanii yaadan jiru. Waaqayyo waan abboomeef wanti kun sirriidha. Waaqayyo akkas waan jedhe wanti kun sirrii miti yookaan sirriidha. Namoonni jedhan jiru jechuudha.
Some moral philosophers do not view argument based on religious faith as being rationally defensible jedhu ka'ama moral philosopheronni baay'een jechuudha. Isaan kun waanuma waa'ina ajajeef qofa sirriidha warri jedhan kun sirrii miti. Kanuma waa'ina kana hin godhin waan jedheef qofa sirrii miti warri jedhan defensible rationally defensible isaan kun. They believe that we can determine through rational reflection what's right and wrong. jedhanii amanuu jechuudha filoosofaroonni tokko tokko immoo. Kana jechuun raashinaali yookaan immoo karaa sababawaa ta'een waan sirrii yookaan immoo roongii ta'e tokko ibsuudha qabaanna malee waanuma waa'ini command godhe yookaan ajaji qofaaf ta'uu hin qabaatu kan jedhan jiruuf jechuudha filoosofaroonni. If God command only what is right then logically this makes divine commandment unnecessary. We are able to know what is right or wrong without relying on any divine commandment as we can use a rational reflection jedhu jechuudha warra akkasiisun maal jechuudha waanuma waa'ini jedhe qofaaf yookaan immoo waanuma waa'ini abboome ajaje qofaaf fudhachuu hin qabnu logically itti yaadne jechuudha fudhachuudha qabaannaadha. This makes divine command unnecessary yookaan immoo barbaachisummaa isaa dhabamsiisaa jechuudha. Divine command jechuun ajaja abboomii waaqayyoo akka jechuuti abboomii waaqaa akka jechuuti. We are able to know what's right or wrong without relying on any divine commandment. Yookaan immoo ajaja abboomii waaqaa irratti utuu hin hundaa'in ofimaa keenya yaannee jechuudha critical yaannee bira ga'uu hin dandeenya waan sirrii fi sirrii hin taane warra jedhanii yaadantu jira egaa filoosofaroonni akkasitti yaadan jiru jechuudha. Critical reasoning is amamma testing moral argument ilaallattaan sine testing moral argument maal gochuu test gochuu yookaan immoo qoru sirrummaasaa. Critical reasoning is about asking question whenever anyone gives us a reason to support an argument. Critical reasoning jechuun yookaan immoo sababeessuu waan tokko critically karaa sirrii ta'een gad fageessine yaadu sababeessuu kan jennu jechuudha. Gaaffilee gaafachuu asking question whenever one gives a reason to support an argument. Namni tokko immoo sababa nuuf dhiyeessu gaaffii gaafachuu what kind of reasoning are they using? Yaada namni jechaa jiru suni reasoning akkamitti fayyadamaa jira? Reasoning akkamitti? Deductive moo inductive moo maal kan jedhu sana jechuudha. If they are using principle to support the argument kun deductive reasoning jedhama. Principle jechuun generally fayyadamee evidence argumentii isaa sana support godhaa jira. Then what kind of principle it is? If the principle rational jechuun principle is rationally da. They are providing evidence to support their argument. Inductive argument immoo kan jennu evidence dhiyeessetu haasaa argumentii isaa support gochaa jira jechuunis jalaa gara gubbaatti deemaa jira. Inductive argument fayyadamaa jira waan jedhu gamaggamuu yookaan immoo qorachuu test gochuu jechuudha. All of these questions that we ask about people argument may seem little onerous and off-putting. Walumagala karaa sadiin moral argumentii tokko gamaggamuu hin dandeenya yookaan immoo qoru test gochuu hin dandeenya. Moral argumentii sun akkam jennee yookaan immoo sirrummaa isaa dukeessiisaa jechuudha. Test gochuu hin dandeenya. Kan dura factual accuracy isaa barbaadudha. David Hume namicha jedhamudha kanarratti factual accuracy irratti philosophy kan godhe maal jedha we should not derive an oath from is oath jechuun isin factidha oathiin ammoo judgmentidha yookaan hin jiraamini easy facti keessaa judgment yookaan oathi baasuu derive gochuu hin dandeenyu jedha. This means that we cannot say that something is wrong or right simply based on how things are jechuun factually jechuudha. Isa qofarratti based taane wanti tokko sirriidha moo sirrii miti jechuun moral judgment jechuudha jechuu hin dandeenyudha. Akka David Hume jechuudha factual accuracy isa. This is reasonable but it does not mean that ethical decisions should be divorced from fact.
Kana jechuun ammoo ethical decision walumaa gala faaktiidhaan adda divorceedha jechuu hin dandeenyu bakki itti walitti wal qabatanillee hin jira jechuudha. The accuracy of the factual content of a discussion is very important jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaala. If someone who maintain that giving aid to charity working in Africa is wrong because they believe in that 90% of the money donate in fact goes to paying wealthy consultants and NGO workers and only 10% to alleviate poverty. Mee NGO'n tokko jira haa jennu gargaarsi wayiin dhufaa gargaarsa kana keessa 90% kan ta'u qarshiin walitti qabamu jechuudha. Gargaarsaaf jedhame qarshiin walitti qabamu hojjettoota NGO'tiif miindaan kaffalama yoo ta'e 90% ilaala. NGO sana gargaarumaaf jechuudha. Parsantii 10 qofadha hiyyeessa bira kan ga'u yoo ta'e baay'ee baramaadha kun biyya keenya Afrikaa keessatti. If this person is aware, show that this was factually incorrect and that in fact 90% of all donations were used to alleviate poverty, then their moral argument to the laws it is false. Gaafa gana moral argument isaanii maal ta'a jechuudha forcii dhaba yookaan immoo factual accuracy hin qabu jechuudha. Kaayyoon isaanii nama gargaaru ture amma inni joongo gaafa walitti qaban gaafa gargaarsa walitti qaban donation garuu 90% hojjettoota inni jiyootu hojjettootuma dhaabbata saniitu fudhata yoo ta'e qarshii gargaarsa walitti qabamu 10% qofa warra gargaaramuu qaban yookaan hiyyeessota bira kan ga'u yoo ta'e factual accuracy hin qabu jechuudha. Gama argumenting kun inni lammaffaan consistency isaa ilaaluudha. Moral argumentii tokko gaafa gamaggamnu consistency isaa wal faana deemamu consistency gaafa jennu wal faana deemamu wal faallessa wal dhiita waan jedhu jechuudha. Argument need to be consistent ta'uudha qabaata. Fakkeenyaa fi one can only argue that is morally wrong to kill one person and yet morally acceptable to kill another. One can demonstrate that there is morally relevant difference between the two individuals. Fakkeenyaaf moral argument that debt owed by poorer nation to international lenders should be cancelled yommuu jedhu jechuun biyyoota biyyoonni hiyyeeyyiin biyyoota dureessota irraa liqeeffachuun baratamaadha. Does this therefore mean that all poor people who owe money to bank should also have their debt cancelled? Kana jechuun hiyyeessonni baankii irraa liqeeffatanii baankiin dhiisuu fi qaba idaan isaanii irraa haqamuu qaba. Amma consistency hin ta'u jechuudha yaadonni kun lamaan. Amma biyyoonni hiyyeessonni biyyoota dureessota irraa qarshiin liqeeffatan yookaan idaan biyyoonni dureessonni hiyyeessota irraa qaban biyyoota hiyyeessota irraa qaban haqamuu qaba. Kanaafuu dureessota irraa hiyyeessonni baankii irraa birrii liqeeffatan idaan isaanii irraa haqamuu qaba. Gaaf jennee amma consistency mine jechuudha. Consistency isaa maal ta'u test ta'uu qabaata. Goodwill dha kan biraan. Goodwill. This one is the most difficult criteria to quantify. Criteria baay'ee ulfaataadha beeksisa goodwill. Kuni philosophy mataa isaa danda'edha. Goodwill mataa isaatiin. While argument may be factual, correct and inconsistent. Factually correct ta'uu danda'u, consistency ta'uu danda'u. They also need to what? Exemplify goodwill ta'uu qabaatu. This involve resorting to our intuition and emotion which thinking ethically tutorial keenya dheerachaa jira. Muraasa nafas irratti naamna. Thinking ethically framework for moral decision making. Framework jechuun maal jechuudha? Waan tokko gaafa jennu karoora baasuu jira. Karaatti wantoota sana wajjin moral decision tokko gaafa make godhu kan gaaf moral decision tokko murteessinu framework nu barbaachisa. Stepping jalqaba maali laga? Analyzing moral issues, obvious but not always easy. Easy salphaa mini by the stepping salphaa fakkaata yeroo salphaa mini
dhugaa barbaana dura. Get the facts. Some moral issues create controversy simply because we did not bother to check the fact. Yeroo baay'ee egaa faaktii isaa checking goone yoo ta'e ulfaatoo ta'u. This first step, although obvious, is also among the most okay. Faaktii argachuun qofti gahaa mini gaha yookaan immoo faaktii get the fact faaktii barbaaduu qofti yookaan faaktii qabaachuu qofti gahaa miti. But having the fact is not enough. Facts by themselves only tell us what is. Akkuma sila jenne what is waan jedhu qofaadha faaktiin kan of keessa qabu. They do not tell us what ought to be nutti himu faaktiin jechuudha. In addition to getting the fact, resolving an ethical issue requires an appeal to what value. Appeal to value jechuun duudhaawwan itti maal gochuu appeal gochuu. Duudhaawwan qorachuun barbaachisaadha jechuudha faaktii qofti gahaa miti. Fairness and justice approach dha approachiin jalqabaa jechuudha. Approachiiwwan yookaan immoo theoryiiwwan kun maal jechuudha thinking ethically. Framework nu gargaaran jechuudha. Karaa ethical ta'e maal gochuudhaaf yaaduudhaaf jechuudha. Akka fairness and justice approach the fairness or just approach to ethics has its routine a teaching of ancient Greek philosopher Aristotle faadha asirratti kan philosophy godhani so justice jechuun maal jechuudha fairness fi justice approach jechuun wal qixxeessuudha. Aristotle maal jedha equals of equal waan jedhu wayii kaasa treated equally and ashee kana jechuudha that equals should be treated equally and unequals unequally jedha. Waa wal fakkaatu lama qixa treat godhi waa wal fakkaanne yoo ta'e ammoo maal godhi unequally treat godhiidha. Fakkeenyaaf affirmative action shamarranii fi dhiiraan beektuun amma shamarranii fi dhiiraan affirmative actioniin principle kanarratti kan hundaa'edha jechuun unequallyidha jarri lamaan jedhame yaadama yookaan immoo past injustice ture yeroo darbe keessa shamarranirra yookaan dubartootarra cunqursaa ture. Kanaaf jara kana lamaan wal qixxeessuudhaan maal gochuu qabaatta unequally treat gochuu qabaatta. Fakkeenyaaf qabxiin darbiinsaa isaanii wal tokko ta'uu hin qabu equal ta'uu hin qabudha. Fakkii waa'ee asirratti isinitti agarsiisuudhaan natti ulfaata. Namoonni lama hin jiru. Namoonni lama hojjaan isaanii wal caccaala yoo ta'e ol jedhanii foddaarra waa laaluu barbaadu haa jiru namoonni kunniin. Amma inni tokko hin naqqaba foddaa inni tokko immoo hin naqqabu. Kanaaf wal qixxeessuu maal gochuu qabna namoota kana. Wal qixxeessuudhaaf isa gabaabaa sana miila isaa jala waa daggafuuf yookaan waa kaa'uufii qabna jechuudha akka wal qixxaatan gochuuf. Yookaan teessoo wayii miila isaa jala keenya qixa akka isaan foddaarra laaluu danda'an gochuu hin dandeenya. Unequallyidha kan namoonni kun lamaan durumaa hojjaan isaanii wal caalaa waan ta'eef. Kanaaf Aristotle maal jedha equal should be treated equally. Wal qixxadha yoo ta'e wal qixxa yaalamuu qabaatu. Garuu wal caccaalu yoo ta'e kun fairness fiduudhaaf wal caccaalu yoo ta'e immoo wal qixxeessuudhaaf fala biraa barbaaduu qabaannaa jechuudha. Unequally treat gochuu qabna fairness fi justice fiduudhaaf. Justice jedha saayinsii seeraa keessatti Aristotle justicein gidduu jirtedha. Justice is at the mean jedha. Meanidha justice. Gidduu keessa jirti. Miijanan beektu philosophy Aristotle baay'ee miijanni isheen amma mana murtiitti fakkeenya mana murtiiti miti yeroo baay'ee harka miijana na gidduu keessa iddoo wayii jirti justicein jedha Aristotle. How fair is an action? Actionii yookaan gochi sun hammam sirriidha. Does it treat everyone in the same way? Nama hundumaa karaa sirrii ta'een treat godha gochi sun. Or does it favorism and discrimination? Favorism fi discrimination wajjin termiiwwan lamaan kun akka Aristotle jedhutti sirrii miti. Favorism jechuun benefitii hin jirame nama tokkoof caalchifnee waan gaarii gochuu jechuudha. Discrimination jechuun immoo bardaniidha wal qabata nama tokko irratti ba'aa baay'isu jechuudha yookaan immoo itti gaafatamummaa nama tokko qofa irratti baay'isu. Favorismiin immoo nama tokkoof looguudha. Inni kun discriminationiin immoo bardanii nama tokko qofa irratti baay'isuudha. Kanaaf isaan kun lamaan dhabamsiifamuu qabuudha akka Aristotelitti yookaan immoo akka fairness and justice approach itti jechuudha. Well karaan inni lammaffaan
inni lammaffaan common good approach dha. Common good approach. Plato, Aristotle, Cicero warri jedhaman asirratti philosophy godhaniiru. Common good jechuun maal jechuudha akkuma maqaa isaarra hubattan common good jechuun hawaasa baay'eef hawaasa bal'aadhaaf waan barbaachisaa ta'e tokko jechuudha. Keessumaa sooshaalistoota warra asirratti philosophy godhu kan akka Aristotle fa'aati. Hawaasa bal'aadhaaf wanti sun gaariidha. Moo nama dhuunfaa qofaaf gaariidha. Hawaasa bal'aadhaaf gaariidha taanaan riizaltiin isaa deemee nama dhuunfaa fayyaduun isaan ooludha akka yaada kanaatti. Akka yaada common goodiitti jechuudha. Kuni kan inni orijineetti egaa 2000 dura waggoota 2000 dura Aristotle fa'aa Plato fa'aa Cicero fa'aadhaani wanti nu goonu waloo keenyaaf yookaan ammoo hawaasa akka waliigalaatti community society'dhaaf waan gaarii ta'uu qabaanna. Waan gaarii ta'uu qabaata. Yookaan waan gaarii kan fidu ta'uu qabaata. Walii wajjin nagaatti jiraachuudhaaf. Fakkeenyaaf example of common good kan ta'an keessa affordable health care. Fayyaa hunda keenyaatiif kan barbaachisu. Effective public safety. Hawaasaaf safety waan ta'e tokko hin jiraame. Peace among nations. Hawaasa gidduutti nagaa uumu. Just legal systemii yookaan immoo manneen murtiifaa ta'uu danda'a. Isaan kun just haqa qabeessa kan ta'an akka ta'an. Naannoo unpolluted kan ta'e. Naannoo hin xuroofne yookaan immoo hin faalamne. Isaan kun common good keenyaaf barbaachisoodha jechuudha. Yookaan immoo walii keenyaaf faayidaa waloo keenyaaf barbaachisaadha. Kan biraa right approach dha. Akka right approach'itti moral issue tokko furuudhaaf yookaan resolve gochuudhaaf raayitiiwwan gosa adda addaatti kan inni dhiyeessu jechuudha. Asirratti right to the truth hin jira jechuunis we have right to be told the truth. Dhugaan nutti himamuu qaba. Informed ta'uu qabaanna. Waa'ee dhugaa waan tokko informed ta'uu qabaanna. Dhugaan isaa nutti himamuu qabaata. The right of privacy jechuun immoo kombeettan we have right to be, to do, believe, say whatever we choose in our personal life jechuudha. Akka barbaannetti akka ofii keenya filannetti maal gochuu raawwachuu amanuu kaan immoo jechuu haasa'u yaada ofii ibsachuu as so long as we do not violate the rights of others. Amma mirga namaan tuqinitti jechuudha. Akka barbaannetti waan barbaanne raawwachuu waan barbaanne amanuu waan barbaanne jechuu mirga namaa hamman tuqinitti kun right of privacy dha. Right not to be injured jechuun immoo mirga maaliidha? Mirga miidhamuu dhiisuu jechuudha. Miidhamarraa bilisa ta'u. We have the right not to be harmed or injured unless we freely and knowingly do something to deserve punishment or we freely and knowingly choose to risk such injury. Barbaannee ma yoo ta'e malee. Barbaannee ma fajjeessu yoo ta'e. Yookaan immoo nama ajjeesinii ajjeefamteen waan akkanaan godhin waan akkasii goote adabbii du'aati jira, capital punishment jira yoo ta'e ofuma keenya riskii fudhanneeti waan akkasii kan goonu. Kanarraa kanaaf lafuma kaane injured ta'uu hin qabnu, miidhamuu hin qabnudha. Kan biraan the right to what is agreed. We have the right to what has been promised. Wanti nuuf waadaa galame nuuf raawwatamuu qaba. Akka kontraata keessatti fakkeenyaaf with whom we have freely entered into contract or agreement. Akka kontraata yookaan waliigaltee keessatti waliigalteen galame sun nuuf raawwatamuu qaba. Kana right approach dhaan kun walumaa gala gaaf guduunfinu generally jechuudha. In ethical problem solving gaaffii shan furuu qabaanna. Gaaffilee shan gurguddaa laallee irraa jala. Yeah. Get fact jennee kaane fairness and justice approach jennee common good jennee right approach. Once facts have been ascertained, consider 5 questions when trying to resolve moral issue. What benefit and what harm will each course of action produce, and which alternative will lead to best overall consequence? Common good jechuudha karaa biraati. What moral right do the affected parties have, and which course of action best respect those rights? Right approach jechuudha karaa biraatiin. Which course of action treats everyone the same except where there is morally justifiable reason, not and does not favorism. Karaa kuchuu immoo justice and
just fairness and the justice approach jechuudha. Which course of action advances the common good akkuma jenne jechuudha. Which course of action develops moral virtue gaaffilee kana gaafachuudha qabaanna. Baay'ee baay'ee ittiin dhiphatin as keessaa qorumsi baay'ee hin ba'u. Akkuma grasp godha assignment faanoo isin kenname as keessaa hojjechuuf yoo ta'e nala jechuudha. Partii taanuun immoo to whom or what does morality apply? Eenyuu fi moraalii gudii yookaan moraalii baadii kan ta'anu eenyu jenneeti waan jedhu ilaallaa jechuudha. Yookaan immoo moraalitiin eenyuuf apply ta'a? Namaaf immoo bineelda sin dabalatamoo bineelda kaanis waan jedhu asirratti ilaallaa jechuudha. Hamma yoonatti